Qaama dhiqatuudhaan nama du'ee jira jechuudha geessanii ni beektanii. Namni isin viidiyoo irratti agartan kun bishaan qulqulluu qofaan qaama dhiqatuudhaan lubbuu isaa dhabeeti jira. Lubbuu isaa dhabe du'eeti jira jechuudha. Isin guyyaa meeqa dhiqattan? Guyyaa 3 yookaan 4 5 yoo guddate 6 yoo guddate haalaan hanga 7. Namtichi kun immoo waggaa 70 guutuu amata 70 guutuu qaama isaa hin dhiqanne. Akkam nagaa fayyaa keessanii waan haaraan qabadde isin dhalaa'ee jiraarra. Mee haga dhumatti na hordofaa wajjin ilaalla. Wanti kun seenaa dhugaadhaati. Seenaa nam tokkoo kan dhugaa irratti hundaa'e. Seenaan kun kan hojjetame gama Iraan magaalaa guutuu isaa haga dhumatti dhaggeeffadhaame. Wanti isaa akkana. Namni isin viidiyoo irratti agartan kun maqaan isaa Hajii jedhama. Iraan gama dhihaatiin jiraata. Magaalaa Iraan gama dhihaatiin jiraata. Magaalaa inni keessa jiraatu Diigaa jedhamti. Namtichi kun qaama isaa amata 70 guutuu dhiqatee hin beeku. Amata 70. Qaama kana dhiqatuu hin barbaadu. Kanaaf immoo dhimmi inni yaada kaasu yoon qaama dhiqadhe na dhukkubaa yaada jiru kaasa. Yoon kaan umriin na gabaabbataa dafeetiin du'aa jechuudha yaada kaasa. Tanaaf qaama isaa waan hin dhiqanneef. Dikee bakka qoshaasha ofirraatti ganna kan gubbaa jiraata. Achirra jiraatuun immoo umrii dheertuu na jiraachifti je'eeti yaada. Goojoo xiqqoo bulukeetaan ijaaramte ta gubbaan isiitu banaa bishaaniif yeroo aduu neeyxu keessa jiraata kophaa isaa nama wajjin jiraatu. Yeroo hedduu halkan bineensi dhufeeti nyaatuudhaaf darara. Isa nyaatuudhaaf jechuudha. Rakkoo guddaan bineensa ofirraa eeguu kana halkan. Yeroo hedduu wanni inni nyaatu qoonqoo gandii ollaadhaa yookiin gandii isa bira jiru kan nuufi. Nyaatee waan nyaatu yeroo dhabe garuu bineensa du'e raqa nyaata. Yeroo hedduu wanni inni nyaatu jiraatu foon booyyee yookiin foon karkarrooti. Hedduu fedha foon karkarroo kana. Wanni isaa beekama baatuuf inni waan kana nama fedha. Karkarroo booyyee kana. Gandii ollaatis yeroo argatan foon karkarroo kana ni kannaaf isaaf. Guyyatti gaalona takko tuqaa 5 dhuga. Kun jechuun leetira yeroo deebi'u leetira 5 guutuu dhugaa jechuun bishaan. Isin guyyatti leetira 2 ni fixxanii. Ajaa'iba! Rifeensi isaa dheeratee guddatee gijee dararu wanni inni firraa ciruun ibiddaani. Ibidda fayyadamuudhaan rifeensa isaa firraa ciraan. Yeroo hedduu qabbanaatu darara halkanii fi guyyaa roobaa fa'aa qabbana tana wanni inni itti obsuun sijaaraa dhuguudhaani. Gandii ollaatis yeroo hedduu sijaaraani kannaniif gaafa inni sijaaraa dhabe. Gaafa sijaaraa dhuguu dhabe boombaa walitti qabeetii ciccittuu sijaaraa lafaa guree walitti guuree qabsiisee dhuga. Dhimma gurbaa kanaatiif miidiyaan Iraan guutuutti yeroo takka waa'ee isaa haasa'aati turan. Inni akka dhiqatuuf uummanni hawaasni ollaadhaa bishaan yeroo hedduu ni fidaniif inni garuu bishaan san dhugeeti fixa. Doktooraa fi saayinsoonni warreen saayinsii barate gurguddaan akka qaama dhiqatuun faayidaa akka isaa qabdu yeroo hedduu dhufanii itti haasa'aa turan. Yeroo tanagaa hayaa je'ee dhiqatuudhaaf qophaa'ee yeroo saayinsoonni bishaan kanaan qaama kee dhiqatuun faayidaa guddaa sii qabdi jedhanii itti himan innillee hayaaniin dhiqadhaa je'ee heeyyama godhe. Haajiin amata 70 booda heeyyama hayaa je'ee qaama dhiqatuu fedhii isaa agarsiiseeti jira. Garuu eega qaama dhiqatee guyyaa xiqqoo booda dhukkubbiin addaa isa qabdee dhukkubuudha eegale. Dhukkubni sangaa hedduutti hammaatee warraan kaanee amata 94 booda gama akhiraadhaa deeme ni du'e. Haajii akka dhiqatu qaama kana warreen godhan saayinsotaa fi doktoroota hundaahu du'a isaa kanaaf itti gaafatamummaan doktorootiif saayinsota kanaa ja'aniiti isaan gaafatan. Poolis xaabiyaa yookiin mootummaanii miti beeki. Miidiyaa sooshaal miidiyaa gubbatti maqaa isaanii barreessanii maqaa isaanii balleessan malee jarrootti kana. Egaa inni du'e haajiin addunyaa tana gubbaa sooshaal miidiyaan jiru hundinuu footoo isaatiin guutameeti ture. Eega du'e booda addunyaa tanaaf nama xurii ja'aniiti sooshaal miidiyaa irratti haasa'aa turan. Xuriidhaan tokkoffaa bahee miidiyaa addunyaa gubbatti galmaa'eeti jira. Xuriidhaan riikardi addunyaa cabseeti jira namtichi kun. Laalime nama xurii ja'anii beekamtii addunyaa gizee cabsitu xurummaadhaan. Waa hundaafuu isin waniin har'a isinii qopheesse viidiyoo gabaabduu xiqqishoo takka laayik sheer sabskiraayib godhuu hin irraanfatina. Haga viidiyoo boodatti yeroo biraa walitti deebinutti nagaan tura.